Yoo yaa arkafuni hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube's kalajjilatti argamtan jirtu ar'ammoo keessummaa ajaa'ibaa qabadhee dhufeetiin jira. Ingidiya akkuma argaa jirtanii ishiin kan wajjin hojjennudha jechuudha ri'aatiyyaa. Mana tokko waliin hojjenna. Namoonni baay'een ni beektu sarratanyaan lama ta'anii gaafa wajjin hojjetanii keessattuu Oromoo ta'ee Amaaraa ta'ee walii galteen hin jiru. Ginnuti guyyaa takkarree akkasuma guyyaa takkallee dhugaa dubbachuu fi waan lolleetis hin beeknu. Ingidihi nama amala qabeettidha. Isheen biyyaan irree isheen biyya keenyarree Itoophiyaadha. Gin akkuma beektan ani biyya biraati ishiin immoo ka biraati ishiin musliimaa ani ortodoksiidha. Dhugaa dubbachuu fi akkam beeksisa yookiin immoo akka obboleewwaniitti wajjin hin jiraanna malee guyyaa tokko walitti irree muufannee hin beeknu. Ingidihi Habiba dhugaa dammoo dhugaa miti waan kun ingidihi dhaggeeffadha. Hordoftoota YouTube's kalajjilatti argamtan akka shamaa argafuun warroonni amantaa birallee isiniin jedha. Amantaan kiyya akkoo isiin beektan musliima. Assalaamu alaykum warahmatullahi namoonni kan dhaggeeffatan warra amantaa birallee shamaa argafuun dhugaadha waan irraa hambistee waa'ee yoo jiraate malee dhugaadha. Anaafsiin amantaan keenya tokko miti biyyi keenya tokko miti akka obboleettii wajjin dhalaniitti nama rakkoo walii ibsuudha malee nama bakkaanii arginaa sarratanyaan hedduun osoo bakka akkanatti walii gala wallahi lazim dhuguma jechaan qabuu fi jajaasii rabbisii haa kafalu isinillee akkaatti tokko taatee jiraadha jechuun barbaada. Achiin booda illee walitti deebinaa kanaaf namni mana tokko gaafa jiraatu kan nyaatan qaara baatii kan dhugan qaara baatii ofuma wal dadhaba namni kenna jechuudha. Gaafati waan keerii yaadee lakkoo isin shaffantee osiin dogongorteetti himtee walii galteen barbaachisaadha. Walii galaa isin jenna obboleeyyan teennaa astumaan askaalichillee jajjabeessaa askaalichi jechuun nama gaariidha. Baay'ee waldaa ani ibsuu hin danda'u rabbiin isin jajaasii haa kafalu jechuudha. Waan inni awwaalaalee natti maana gorsaa cinaa kee dhaabata obboleettii miti akka haadhati malee wallaalee isin obboleettiin nama ifatti jechuudha. Kanaaf akkasii isiniin jedha. Tokko taanee galma geenyu isiniin jedha waan inni wallaalee dammoo rabbii itti haa guutu fi yaada jajjabeessa subscribe godhaa fi askaalichi gara bakkeetti adeemsisa isiniin jedha. Ayyee akkasii hordoftoonni keenya ishiin irree yuutuubii hin qabdi jechuudha banattee saanduqa jalattiin injiniin jedha. Subscribe godhaa hordoftoonni kiyyaa ishillee jajjabeessa. Yeroo baay'ee nama amantii ishiitiif baay'ee injittuudha dhugaa dubbachuuf ana nama amantii ofii jaallatu baay'ee takkan jaalladha. Isheen nama amantiidhaaf yookiin immoo amantaa ishii baay'ee jaallattuudha. Anillee akkasuma kanaafiyyuu Enna kana sinin jedha hordoftoota kiyyaa asumarraan immoo dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een amantaa irratti illee wal loluu mana keessatti illee waliin jaalatanii ani waggaa baay'ee mana kana jiraadheetiin jira. Ishiin immoo erga dhuftee naannoo waggaa tokkooti. So guyyaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf anirree gara biyya galee yeroon deebi'utti isheen takka taate. Akka dhugaa dubbachuuf biyyatti irree galee akka obboleettii kiyyatti akkasumas akka nama duraa beekutti kanan baay'ee tokkoon jaalladhu kana yaadaa ture. Kana sinin jedhaa nama isheen illee nama asumarraan baradhaa ijoollee Arsiiti. Egaa ijoollee dhugaa dubbachuuf hedduu takka ka'a. Namoonni akka kiyyaan ijoollee Dubaay keessattuyyuu ijoollee baay'een nama lama sadii ta'anii gaafa hojjetanii akkuma warreen Dubaay keessa jirtan dhageessu. Dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti hedduun ijoollee wal lolu beektanii yeroo baay'ee waliin ta'anii afaanuma tokkoyyuu dubbatanii waliin ta'an ijoolleen keenya. Kanaaf nuti dhugaa dubbachuuf waa hundumaayyuu hojii hunduma wajjiniin hojjenna. Akkuma argaa jirtanii miidiyaa irratti qofa osoo hin taane dhugaa dubbachuuf ammam jechuun ani bakka namni nama ta'eedhaaf qofaa miti bakka ni jiraa miti. Kanaafuu waan akkasitti isiniin jechuun jaalladha. Ijoolleen Amaaraa ta'ee Oromoo ta'ee namni namuma gin ijoollee baay'een yeroo baay'ee wal loluu wal qoccolu beektanii dhugaa dubbachuuf hiriyoonni kiyyaallee biyya kana keessa hin jiru. Nama lama ta'anii warreen hojjetan akkamitti nama lama taatanii hojjettu. Nuyi hedduu takka waliin galu ijoolleen jedhanii bu'aan hedduutu jira. Yookiin isheen dura
dhufte santuyyuu aaraa dhufte san ni qoccol beektee ijoolleen yeroo baay'ee akkasii namoota baay'een dhugaa dubbachuu fi biirumattuyyuu yeroo deebisan kan dura jirtu sun Itoophiyaa taate wal dabadabuudhaaf walitti kan fiiganii baqa kan wal jibbanitu jira Itoophiyaa taanii jechuudha walii galanii kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaadetanii walii galteedhaan nama biyya tokkooti ammoo feeyyuu wal miidhuu ani dhugaa dubbachuuf ani Amaara Oromoo jedhee amma angaarratti layyee hin beeku gin namni Itoophiyaa namni hundumtuu biddeena barbaada kan biyya baay'ee garuu wal danda'uun barbaachisaadha amala godhachuun amala namni hin qabneyyuu amala gaarii godhatee biyya Oromoo keessa jiraachuun waan guddaadha na kanaafiyyuu ijoolleen biyya namaa keessatti wal lolan waliin haafan waan akkanaa kana hubachuu qabu sirriitti beekumsa nama barbaachisa barbaachuu እና kana isin jechuun akkasii እንግዲህ gara Habiibatti sin dabarsa ishee wajjiniin turtii gaarii sin jedha yalla Habiibati ayyaas kalchi galatoomii maakii gara kiyya deebisuuf akkasuma dhugaa jettee waan irraa hambiste yoo jiraate malee wanti isin itti dabarsatu hin jiru isin nama afaan illee narra beeku nama dalaga illee narra beekudha nama dandeettii illee narra qabudha dhugaa dubbachuuf bakka kanatti an dandeettii sirra qaba ani amala mana kanaa barii nama jedhee miti baay'ee nama gaariidha yaani namni ka galata namni galata galchiif rabbi illee jaalata ati namni tokko nama lafaa ka'ee nama wayiin jechuun nama jajaa qabu wayii jajan malee jechuudha nama yaani atulee akka gaarii qabu bakka nama amantaa isillee kabajuu salaatallee wallahi manni nu keessa galu mana xiqqoodha baay'ee mana sarratanya tokkaaf isaan iyyuu warri manaatu jechuudha sarratanya tokkaaf baqiidhaan jedhamu garuu birrii keenya illee bakka tokko gaana wallahi ani isinillee obboleeyyan tiyya jaalala akkana rabbi isin yaa kennu isiniin jedha namni amantaan tokko ta'e an argee jira namoota bilallee jechuun biyya tokko ta'anii hindii tokko ta'anii amantaa tokko ta'anii waliin danda'anii jechuudha namoota muraasa bakka namoonni akkana ka jedhamee jiru jechuudha wal sarratanyummaan ijoollee musliimaa ijoollee afaan oromoo wal beektu wal dadhabdee ofii kiyyaan beeka garuu anillee haa ta'u anillee afaan kiyyaan dubbadha malee jibbaa namaa uumanii qabu alhamdulillahi akkasuma rabbiin galan obbo Godonyaatti yatta bakka birallee hin jirti akkasumatti afaanii wal fudhannaa isillee wallahi nama amantaan guyyaa takka amantaa irratti waan biraati irratti birrii teene guddoo taji birrii xiqqoo birrii as bakka dhiyoo ol jala kaachuu hin beeknu jecha isillee nama amantaa isiitiif tanakkaare anillee haga wallaalummaa kiyyaatti nama hanga tokko sodaa rabbii kiyyaan hin qaba nama namummaa isaatiin nama kabajuudhaan nama ka'uume rabbii beekumsa isaa wallaalumsa isaa gaafatu nama malee namni ka amantaan kun maal ka jedhu sun ummanni akkas jedhan sun wallahi dawwan goraadha maaliif namni ka bakka kana dhufe akkuma warri nu duraa dubbate sanitti jechuudha ka bakka kana walitti fide rabbii riskii tantee katabe obboleeyyan takka waan riskii tokko nyaattu jechuudha garuu anaafsi walitti fide rabbii nyaanii bishaan keenya waan tokko godhe nama bakka takka nyaatu nama bakka takka wanni jedhu hiccuu ta'e yoo waan xiqqaa uummata irratti jechuudha namni waan kana kararraa kaafadhu yoo naan jette malee as gaarichi jechuudha ndio bisin na gorsa ko bele tewi waan kana kararraa kaafadhu yoo naan jette malee nama hamni miti rabbiin dammoo wallahi rabbi irraa galata argatu nama waan ani hin beekne na barsiiftu obboleeyyan ta'e isinillee tola walii oola akkanatti nama madaami osniitiin tun jechuus sababa osoo isin na himte ana mana kana nan teessiftu waan balleessu waan irra maaliif as kalchi nama mana kana ture ana addisiidha yoo isin himte laalqa namni waan haganan geen taarifiin akkana jedhanii bakka guddaa waan caawee argatu itti fakkaatee madaamitti kijiba wanta akkana kana keessa haqa tola oola haga viidiyoo biraatti walitti deebiin obboleeyyan tiyya laayikii godha subscribe godha as kalchi jajjabeessa anallee tu biqqeessi jalatti walitti na jajjabeessa tu wal jaaladha